malakana idarra malakana lalu jirasta jirta sabo. Wai nuwa fahita kubbaa miilaa tana yaa'u dhaayitee maa keessa seenteen taphanne televiziyoona duubaan sirraa banuuni seentaa firraayi. Akkas taanaan gaa kaayigaa walumaan seennaati duraa bani walumaan seennee taphannaati atis garee taanichis dhiittaa mirgarraa isa siinichi dhiitaatti waliin neenaa. Bakka takka taanee kan taphanne gamana baanee taphannaa yallaa nu yaase gaadafi. Haa jennuuti garuu ati biyyatti kubbaa taphattee ni beektaata takkaa kubbaa taphattee. Kharabitti kadhiitan yaa ati ifirrattuu naquun ooltu yaa nama takkaa kubbaa taphatee waan fakkaatu. Gaaf tokko taphadhee diiniin guyyaa takkaan taphadhee beekasanuu guyyuma takkitti sanuu namni silaa goolii namaa sanitti jedhiite jennaan xiyya sanatti nas dhiitee naqee waan. Budaan dirqumaanii kunoo gaafootii isaa dhumtetti kunoo saayidii hunda goolii jedhanii qabanii fi gaarraan tana hoo re'aal nama budaa yaa rabbiin carraa namaa tolchuu dhumarra namaa tolchuun takkanaati boo'iti wanti nasiiba bariyaa saahiba dubbiin duraanuu waa laffaanee keessa jirtu laffaa'anii miti rabbi nasiiba namaa tolchuudha malee nasiiba namaa tolchuu jechuun akkanaati ilaal nasiiba aakhira irratti ilaal qaa'ee nasiiba galgalaa rabbi namaa hin baanan san tana laal taphattee fi fiidee fi ganamaan neeyitee miti dubbiin abbaa xumura siyaa tolchuudha malee akkana laal abbaan nasiibaa fi abbaadhaa bar dubbiin.